Hello ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo akkam nagaa fi ayirtuu irraas qophii gabaabaa qabannee dhufnee jirra. Namoonni chaanala keenyaaf haaretatan subscribe like godhuudhaan akkasuma miseensi keenya baay'ee like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa jirtan ammallee akkasuma galatoomaa isiniin jenna. Amma garuu gama barnoota keenya kan qopheeffannetti haada barruun isiniin ja'a. Okay, raga barnoon nuti qabannee financial institution and capital market khajoo kana raasiniif qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu nuti wanti irratti dhaabbanne financial asset and real asset kan jiru kana isaan lamaan kana wal dorgomsinee halaallu ta'a jechuudha. Khanaafu akka nu hordoftan gaa isin kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Mee jalqabarraa teebilii kanarraa haa eegallu. What is real estate and what is financial estate? It is versus two topics. The first, it is real estate. Real estate is represented as a tangible positions. Real estate yeroo inni kun tangible position ila jechuudha. Jechuun isaa qabeenya bakka bu'aa yookaan qabatamaa ta'e jechuudha. Tangible ila jechuudha. Akkasuma there are real estate, it is these assets have laser liquidity. Real estate kan jennuun kun jechuudha liquidity xiqqaa qabu jechuudha. Jechuun isaa dafee converted to cash hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf maashinii tokko bitamee erga real estate keenya ta'e jechuudha maashinii saniin dafee gama kaashiitti jijjiiramuudhaaf processii hedduu barbaada jechuudha. Kanaaf it have laser liquidity naan jechuudha. Akkasuma generally real asset take more time to dispose or sales. Walumaa galatti generally qabeenyi yookaan real assetiin kun jechuudha yeroo baay'ee fudhata jechuudha. Yeroo taayimii baay'ee fudhata jechuudha. Yeroo tokko keessatti qabeenyi gatii dhaba jechuudha. Akkasuma gatiin isaa dafee kan itti hin gabaarran oolle jechuudha. Gatiin isaa dafee approximately hin ta'u jechuudha. Akkasuma extremely kan dafee hin dhumannedha jechuudha. Inni real estate kan biraa immoo it has used to produce and product and service to generate revenue. Real asset yeroo jennu jechuudha. Inni kun yeroo takka keessatti jechuudha. Qabeenyi san jechuudha oomishaa fi tajaajiltaa oomishuuf galii kan argamsiisudha. Wanta takka oomishuudhaaf yookaan tajaajiltaa kennuudhaaf kan galii argamsiisudha jechuudha real estate. Fakkeenyaaf eenyufaadha kan galii argamsiisan oomishaaf haa ta'u tajaajila kennuudhaan. Tokkoffaa examples it is machinery and the production equipment. Meeshaalee oomishaan oomishamu akkasuma maashina akkasuma buildings ijaarsoota manaa kan tajaajila namaaf kennan isaan kanneen kanaan real asset jennaan jechuudha. Isaan kun maalirra oolan jechuudha galii oomishaa fi tajaajila kennuutiin kan nuuf argaman real asset jennaan jechuudha. Okay, financial asset jechuun ammoo it is financial asset represents intangible positions. It is vice versa of real estate. Real estate intangible yeroo ta'u financial asset intangible position ila jechuudha. Akkasumas those assets have more liquidity because they can be easily converted to cash. Real estate maal jenne it have laser liquidity. Kan dafee salphumatti converted to cash hin taane jechuudha. Garuu kun it have more liquidity caalatti kan jijjiiramudha jechuudha. Sababni isaa they can easily converted to cash. Inni kun sababni isaa salphumatti qabeenya kun jechuudha gama kaasha callaatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf boondii yookaan aksiyooniin tokko erga bitame kaashii osoo hin ta'in inni aksiyoonaa san financial assetidha jalqaba. Yeroo san battaluma wanta tokkoon bitachuudhaaf ni dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akka konkolaataa akka liqiititti aksiyoon yookaan boondii kaayyattee jijjiirrachuus easily ta'a jechuudha. Converting san jechuudha salphatti jijjiiramaa jechuudha.
akkasuma financial assetiin easily disposed. Inni kun ammas financial assetiin jechuudha qabeenya salphatti kan gatamuu danda'udha jechuudha. Dispose waan ta'udha jechuudha. Salphatti jechuudha. Maaliif real assetiin salphatti kan gatamuu miti. Sababiin isaa it is for example it is equipment, machine and buildings and lands. Isaan kanneen waan gatamullee hin dandeenye jechuudha. Akka jabaatu gatamuu godhachiisaa jechuudha. Garuu financial asset irratti wantoota akka stookii, boondii, aksiyoona, waraqaa haadha jechuudha. Fadhu burn ta'uu danda'a manni gubachuu irraa kan ka'e yeroo san dhabuu dandeenya jechuudha. Haala kana keessan. Kanaafuu financial asset it is easily disposed. And these kinds of asset will provide continuous growth and increase values. Inni kun qabeenyi financial asset inni kun gosa qabeenya gosa kana guddina walitti fufiinsa qabuu fi gatii dabaluun kan jechuudha. Maaliif akkuma fakkeenyaaf aksiyoonii baankii tokkorraa bitannee kuma 10 fakkeenyaaf aksiyoona kuma 10 tokko bitannee waggaa 4 irratti yoo kan gurguru ta'e kuma 10tti gurguru jechuudha. Sanaa olitti gurguruu dandeenya jechuudha. Sanaa olitti gurguruu dandeenya. Maaliif inni kun hin dulloomu jechuudha. Garuu real asset irratti fakkeenyaaf konkolaataa tokko yookaan maashiniin tokko lakkuma hojjetuuni maal argisiisaa deema depreciation argisiisaa deema jechuudha. Depreciation inni itti uumamu san costs ni baasiisa akkasuma price isaas gad bu'iinsaan argamsiisaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e inni kun it is continuous growth and increased value godha jechuudha financial assetiin. Akkasumas financial assetiin use income to purchase real estate that offers revenue. Financial asset kan jennu kun jechuudha galii nuti fayyadamnu sanarraa kan ka'e qabeenya real estate ta'e tokko bituu ni dandeenya jechuudha. Qabeenya real estate ta'e tokko bitachuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma jee fakkeenyaaf examplein financial asset stock bondiidha, shareholdiidha, wantoota kana kanaati. Isaan kun jechuudha maashinarii bituu danda'u. Income fayyadamne jechuudha galii bondii yookaan aksiyooniin keenya nuuf argamsiisuun bitachuu dandeenya jechuudha financial assetiin. Kanaaf wal bira qabne yoo madaallu isaan lamaanuu haala kana keessaan assetiin keenya mirkanaa yookaan addaan nuuf baha jechuudha. Akkasuma properties of financial asset isaan jennuun isaanwwan asirratti arginu kana jechuudha. Qabeenyi financial assetiin kun akkami moneyness ta'a, divisibility, denomination, reversibility, cash flow, convertibility, currency, liquidity ni ta'a, return predictability, complexity, tax status ta'uu danda'a jechuudha. Financial asset jechuudha isaan hunda kan ta'a. Detail yeroo ilaallu the first convertibility. Convertibility yeroo jennu financial assetiin kun kan jijjiiramuu danda'udha jechuudha. Wantoota nuti jaalannuun wanti nuti feenuun kan convertibility ta'uu danda'udha jechuudha. Yeroo ilaallu jechuudha convertibility it is an important property of some financial asset. It is they are convertible into other financial assets. Financial assets jechuudha finance jijjiiramudha jechuudha. Akkasuma qabeenyi barbaachisaan qabeenyi finansii tokko jechuudha gara qabeenya finance birootittis jijjiiramuu danda'a jechuudha. Financial assetiin tokko gama financial assetii biraatti illee price isaati wal madaalchisee jijjiiramuu danda'a jechuudha. Property isaa inni tokko kana jechuudha. Akkasuma financial assetiin maal ta'uu danda'a? Currency ta'uu danda'a jechuudha. Exchange external currency to internal currency. Internal currency to external currency ta'uu danda'a jechuudha. Most financial assets are denomination in one currency but there are dual currency security will. Financial assetiin irra caalaan mostly jechuudha currency tokkoon fayyadamaadha jechuudha. Garuu amma financial assetiin dual currency security ta'a jechuudha. Yeroo security keenya hojjennu jechuudha. Karaa lachuutiin hojjenne itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Financial assetiin dual currency dandeenya jechuudha. For dollar, American dollar to Ethiopian birr.
for Ethiopian birr to Yuan China. Kanaaf karaa kanaan jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma cash flow and return predictability dha jechuudha. Caashiin ammas inflow and outflow godhuu dandeenya jechuudha. Akkasuma return predictability. Kanaafu the return that investors will realize by holding a financial asset depending on cash flow that is expected to be received. Bu'aan investmentii tokko jechuudha. Financial asset kana qabachuudhaan argatu jechuudha. Maallaqa liquidity kana jechuudha ni argama jechuudha. Maallaqni kun akka flow ta'uudhaaf jechuudha. Akka flow ta'uuf receive godha jechuudha. Expected godha jechuudha. Ni tilmaama jechuudha cash flow kana irratti jechuudha. Kanaaf inni biraa complexity dha jechuudha. Yeroo takka takka financial assetiin wal xaxaa qaba jechuudha. Wal xaxiinsa qaba jechuudha. Akkuma gaa type as duubatti eebisneeni isaan hundi properties of financial asset jennee himuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf liquidity yoo ilaalle financial assetiin liquidity ta'uu danda'a. Akkuma amala gabatee isaa irratti ilaalletti it is easily liquid to cash ta'uu danda'a jechuudha. And marketability ta'a jechuudha. Magaalaa keessatti illee gabaa keessatti illee hojiirra kan ooludha jechuudha. Financial assetiin gabaa yeroo jennu gabaa gurguddaa akka aksiyoonii bitachuudhaan gurguruudhaan wantoota biyya alaatirraa keessatti as galchuudhaan wantoota kanaatirratti marketability gabaa kana keessatti financial assetiin it is important, it is properties of financials. Qabeenya guddaa financial asset keessaa jechuudha. Okay, the other goals and objectives. Financial assetiin kun galma akkam qaba, akkasuma kaayyoo akkam qaba. Kaayyoon isaa inni jalqabaa saving and capital formations. Akka qusannoo fi akkasuma akka kapitaalli uumamuuf kan galma yookaan kaayyoo kaayyateedha jechuudha. Financial assetiin inni biraa financial system and transferring of funds. Akkasuma sirna finance hojjechuudhaa fi akkasuma maallaqa daddabarsuu irrattis financial assetiin gahee guddaa fi galmaa fi kaayyoo guddaa kan qabudha. Akkasuma non-depository institution rules dha. Ammas gahee guddaa isarratti taphata non-depository institution. Non-depository institution amma dura jira kanneen akka baankii, microfinance, credit union, kanneen akka credit and association kanneen hedduudha jechuudha. Namoonni kanneen keessatti ruulii guddaa fi goolii guddaa kan taphatu financial asset dha jechuudha. Inni kaanis investment considerations. Investment kana irratti akka consider goonuuf kan nu gargaaru financial asset dha jechuudha. Inni biraatis characteristics of bond and financial assets. Amaloota bondii fi akkasuma financial asset keenya irratti akkamitti akka characterized goonu, akkamitti akka characteristics isaa jala deemuu qabnuuf kaayyoo fi galma inni irra nu deemsisuudha jechuudha. Inni kan views of markets. Ilaalcha gabaa kanaafis galma kan kaayyoo fi kan kaayyoo ittiin kaayyatuudha jechuudha. It is financial assets. And the last stock exchange and the market performances. Aksiyoona jijjiirraa aksiyoonaati fi akkasuma gabaa kanarratti maaltu akka raawwatamu, maal akka raawwatamuu qabu kan kaayu financial asset jennaan jechuudha. Akkasuma what is the rule of financial assets? Financial assetiin gahee maalii qaba? Erga kaayyoo fi galmi isaa kana ta'e gaheen isaa maali? Gaheen inni irraa eegamuu qabu maali? Erga kaayyoo kanaatii fi galma kanaa qabate. The first, transfer fund from those with more money than project to those with more project than money. Inni kun maallaqa warra projektii caalaa maallaqa qabanirraa gara warra maallaqa caalaa projektii baay'ee qabanitti dabarsuudha jechuudha. Maal jechuudha bakka sanatti namoota projektii hojjechuu irra maallaqni surplus biratti ta'e jechuudha. Yookaan maallaqa hedduminaan qaban isaan sanirraa gara ummata maallaqa hin qabne kan projektii tokko hojjechuu barbaadanii yookaan projektiin isaanii itti dhaabbatee isaan saniif kan dabarsu gahee guddaa kan taphatu financial asset dha jechuudha. From direct or indirect. Especially for indirect, there are rules of financial assets.
and share unavoidable risk associated with cash flows. Yeroo inni lammaffaanis yeroo balaan hin oolle tokko dhufu jechuudha. Maallaqa waliin wal qabatee akkamitti akka qooduu fi akkamitti akka cash in or cash out godhuu qabu kan hojjetu financial state dha jechuudha. Equity holder bear inflation risks. Akkamitti abbootiin qabeenyaa san kaapitaala san riskii irraa of qabuu dandeenye kan gahee taphatus isaa jechuudha. Akkasuma it is debt holder bear default risks. Abbootiin qabeenyaa kan jalqabaa maal jaa equity holder bear inflation risk dha. Abbootiin qabeenyaa kaapitaala san balaa qaala'insaatiirraa yookaan riskii infleeshiniin itti dhufurraa akkamitti dandamachuu danda'an kajaa'uuf gahee kan taphatudha. Akkasumas debt holders bear default risks. Abbootiin liqaa fudhatan kun jechuudha. Balaa qaala'insaa sanarraa akkamitti akka jireenya kana baachuu danda'an, akkamitti akka default riskii kana akkamitti akka default godhan kan ofirraa ittiin of eegsisan roolii inni guddaan taphatu isa kana jechuudha. Akkasuma both may bear exchange risk. Lamaanuu equity fi deebtiin jechuudha balaa jijjiirraa irraa ba'uudhaaf akka dandamataniif kan gahee taphatu financial asset jennaanii jechuudha. Karaawwan kanaan financial assetiin gahees taphata, kaayyoos qaba, galmas qaba jechuudha. Kanaaf inni har'a qabanne isa kana jechuudha. Gabaabsinee shortly PowerPoint irraa isiniif qabnee dhufne jechuudha. Kanaaf namoonni akkasuma like godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Yoo barnoonni kan isinitti tolate akka itti fufnuuf komentii jalatti itti fufaa jechuudhaan akka itti fufnuuf haamilee nutti horaa. Namoonni ammas barnoota kanaaf waggaa sadaffaa kan ta'aniif akkasuma share godhuudhaan telegiraamii garaagaraa keessatti hawaasa heddummeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaaf har'aaf kanarratti dhaabbannaa galatoomaan isiniin ja'a.